السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون الدكتور تامو فري فاميلي بقى جراتن جتا قبل ينكيا وري ماتي تاتر لايك قد وري يارا وتاتا ماتي تا مشالي كان قتي ساقوتو وجنا قد مراتي تنور دفاني سنين جدا egaa hordoftoota kiyya akka isin irrifanne safeedii tanarraayin kaasee isinitti himaa isiniin jedha. Safeediin tuni 450 sunniin immoo 500 isiniin jedha. Maaliifuu garuu isillee wadaddee jirti. Haa ta'u malee akka isin irrifanneef jalqaba kanaan kana hundaa jettanii akkasi itti aansee masoobii daabbooti. Masoobiin daabboo keessisallee kana fakkaata hedduu kan mirxii taheedha jechuudha. Gatiin isaa 800, kun immoo 700, sun 900, sun immoo tuyyuu 500 isiniin jedha. Hedduu takka xiqqishuudha garuu hedduu takka mirxii hedduu takka bareeddi. Meeshaa addaati, meeshaa hedduu maashaallah, meeshaa keessallee mana keessallee bareeddu jechuudha. Inni itti aanu kana jechuudha. Kunii fi inni suni tokkoma. Waagan isaa tokkoma jechuudha. Keessi isallee kana fakkaata. Masoobii hedduu bareedadha. Gatiin isaa immoo tuyyuu 2750 isiniin jedha. Inni itti aanu immoo isa kana. Jalqaba daanteelii tana isinitti himama. Inni kun immoo boonee daanteelii abbaa gadaatiin jechuudha. Akkana bareedee ta'a. Daanteelii tana guutuu isaa abbaa gadaa wadha jedhee jechuudha. Hin agarree garuu gosti biraa guutuudha. Yoo argammoo tuyyuu hin ajaja. Akkaan immoo akka ajaja keessan tahetti jechuudha. Masoobiiwwan kun lama malee guutuun kana maatii miti. Lama immoo namanna ajajee achumannatti tolee ennaanin argee ennaanin bitee isiniin jedha. Inni kun immoo hedduu takka guddaadha. 2600 isiniin jedha. Hagama gamala hin qabnee fi ofillee gamalachuu hin dandeettanii isiniin jedha. Anillee immoo inshallah isiniin gamala abbaa bitateef isiniin jedha. Akkasii inni sun immoo tuyyuu kanaa fi gatiin isaatii fi kanaa tokkoma jechuudha. 2750 isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Akka isinitti illee tolee bitattan abdii qaba. Yoo isinitti tolee like, share godhaa, subscribe godhaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo masoobii xiqqaa kanaan isin agarsiisa. Hedduu xankaara dhallee hedduu bareeddu dhallee jechuudha. Dhugaa natti tolte ennaanin fide jechuudha. Akkasii akka isinitti illee toltu abdii qaba. Namni bitachuu barbaadan immoo hello jechuu hin dandeettanii isiniin jedha. Kas keessa jirullee tahee kas keessa hin jirrellee jechuudha. Foto kaaftanii ergitan isinii bitaa isiniin jedha. Dhugaa bakka biraa deemee masoobiiwwan kana hin agarree garuu mootiyyuu har'a arginaaniin jechuudha. Asiin dura deemee dhabe waagatu masoobii dhabamu osoo hin taane kaasatan amma gara Arsiititti masoobiirra kasaadhan garuu mootiyyuu masoobii bareeda 3500 gadi dhabee gale jechuudha. Har'a argeennaaniin ka ajajallee keessa oolchee kabirallee fidee isiniin jedha. Warri ajajachuu barbaadanii tafaddaluun isiniin jedha. Daanteelii tana waagaa isii dubbadhe akkasi daanteeliin tunillee hedduu warri kaasatan calleellee ajajattanii ajajalleen isiniin hojjechiisa jechuudha. Akka qorii keessanii wal fakkaatu yeroo gurdeemtan yookaan mana keessan keessattis tahee gara biraatittis jechuudha. Yeroo gurin deemtanitti akka maachi isinii ta'u nin hojjechiisaa tasafeedirra buusanillee jechuudha. Yeroo daabboo hojjettanii deemtan tasafeeditii fi tanii masoobii akka wal fakkaattu akkas isiniin jedha. Hordoftoota kiyya viidiyoon guyyaa irraatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Egaa hordoftoota kiyya gabayaa isin daawwachiisa. Hamma dandamaa ta'e tokko waraabe garuu manni kennan sodaata viidiyoo wanti beekuu qabdan. Gindoo tana 700 jedhaniini. Sagaleen waca qaba akkasumallee achitti eelee minamina waan garagaraa hojjetan jechuudha. Hin qillisa sibiilatuma waan ta'eef qeel jedha. Sanumaaf hin koopiraayitiin irratti qabadhee sagalee isaanii jalaa kaasee isiniin jedha. Aga ta'e wa'ii waraabe garuu namni sinumti silkii watti qabdan dhugaa rabbiititti hin sodaatan jechuudha. Akkasii masoobii sanniinis tahee kana keessaayis laallachuu hin dandeettaniif isiniin jedhee safeediiwwan illee jechuudha. Akkasuma daanteelii fi isa rakabootii kana jechuudha. Akkasii
wanta as keessaa natti tole jechuudha. Masoobii xiqqishoo takka jechuudha. Dhugaa callee aadaatiin osoo hojjetanii jechuudha. Hedduu bareeddi jedhee abdii qaba. Manuma namaa keessattuu jechuudha. Meeshaa aadaatiin yoo wal fakkeessan callee kamiinuu ta'e hedduu bareeda jedhee abdii qaba. Xiqqoodha jechuudha. Ila isii amma isii tana jechuudha. Hordoftoota kiyya isii tana hedduu takka natti bareedde. Garuu immoo binne jechuudha. Ajaja keessan yooniin isinitti tolee ajajattan isiniif hin bitaa siniin jedha yookaan immoo tuyyuu jechuudha. Inshaallah as keessa laaltanii waan isinitti tole isinillee laaluu dandeettan yookaan gabaa biyya keenya tuyyuu daawwachuu dandeettanii kan bitanne namni dirqamaan bitadha isiniin hin jedhu hin jiru. Inshaallah hafuuruma biyya keenya arguu fi gabaa biyya keenya kana hin yaadattani jara keenya hin yaadattani harkaan laayikii godhaan isiniin jedha. Koomentii illee waan qalbii namaa bohaarsu kaan isiniin jedha. Egaa waan akkasiiti meeshaalee kana keessa illee tahee kabirallee maashaallah wanni harkaan hodhamu kaa hisaaba hin qabu. Hordoftoota kiyya ani gilgilii wahii bakka meeqa ajajamee jechuudha. Wallaahi bakka hedduun soqee jechuudha ajajaani. Mee foto irratti gilgilii san isinitti agarsiisa jechuudha. Gilgilichi isa kana garuu immoo hatta deesiis illee kamataa qabu kanan agarre jechuudha. Isuma akka warri arsii hodhu kamataa hin qabne gilgilii adii malee jechuudha. Kan har'a dhaqellee masoobiidha jedhan kana. Akkuma masoobii jira akkasii garuu immoo inshaallah obboleettiin tiyyallee hordoftuun tiyya asirraan osumaan na eeggattan isiniin jedha. Yoo rabbi na laaffise gilgilii saniif nagana si harkaa ture siin jedhame shan kan keekaa biraa immoo qoqophaa'aa jira waan ta'eef akkasii garuu inshaallah arge jedhee abdii qaba. Gaafa immoo argeellee hojjechiisellee jechuudha. As baasee isinitti agarsiisa. Egaa akkasiin jedha. Masoobii kanallee namni ajajachuu barbaadan lafa jiran isiniin jedha. Dhugaa rabbiititti kaasata wanni ajajaa wanti akka namni qabatus yoo hin argamin karaa dheeraa nama gaafata jechuudha. Garuu rabbiin abbaa laaffisee fi yoo nama laaffisee kalumatti argatan malee jechuudha. Akkasii egaa safeediin babbareedatu jira gosa gosaan jechuudha. Akkasii bifa bifaanillee kana keessa inshaallah waan dasisin jedhuufis tahee maatiifis ofii keessaniif iyyuu jechuudha. Nama yeroo biyya namaa jiru obboleeyyan kiyya wallaahi waan barbaadutti gaafa galee hafuura baafatu sinaa taasisu waan dalaydanitti sinaa fayyadamsiisu siniin jedha. Inni kun adaadiin kun immoo kanuma buddeen irraa baasaniini kunin immoo ka daabboon guruu yeroo deeman jechuudha. Daabboo irra kaatanii danteelii irra buufatanii kaayaa maashaallah. Waan akkasiitii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo isinitti hin dheeressu. Viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhe dhufe kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaa tan isinitti heddummeesse beeytanii akka kanan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isin immoo laayikii gochuudhaan akkasuma yaada keessanillee kennadhaan isiniin jedha. Akkasii baarakallahu fiikum turtii gaarii.